waaqayyo isiniif baay'atu ammas waa'ee ergaa du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ergaa Faasikaa ayyaana Faasikaa fudhannee isinii dhiyaanneerraa amma kutaa keenya kana irratti wanta nu ilaaluudhaaf barbaannu waa'ee dhossaa fannoo isa jedhu kanadha. Kanaan dura kutaa lamaan darban irratti wanti nu ilaalle gooftaa Yesuus Kiristoos fannoo irratti yeroo fannifame waan ilmaan namaatiif ta'an warra amananiif waan ta'an generally walumatti qaba ilaalle amma garuu wanta nu ilaaluudhaaf barbaannu barnoota keenya yookiin ergaa keenya yeroo jalqabne waan tuqne tokkoon deebisee isinii kaasuudhaaf barbaada. Fannoon kan inni guutuu ta'u yaada waaqayyoo keessatti bifa lama yoo qabaate duwwaadha jenneerra. Gooftaa Yesuus Kiristoos fannoo irratti dabarfamee nuuf kennamee uumamaaf kennamee dhiigni isaa dhangala'eera. Namni kana amanu immoo isaa wajjin fannoo irratti akka inni fannifame sagaleen waaqayyoo dubbata. Egaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin fudhachuu fayyisaa kooti jedhanii isa duukaa bu'uun maal jechuudha jennee yeroo gaafannu akkuma Kiristoos fannoo irratti fannifame inni amanu kunis isaa wajjin fannoo irratti fannifamuun du'uun barbaachisaa akka inni ta'e sagaleen waaqayyoo bifa adda addaatiin nutti dubbata. Kana mirkaneeffachuudhaaf iddoo lama walii wajjin hin dubbifannaa. Ergaa Phaawulos gara warra Roomee boqonnaa 6:5 akkas jedha sagaleen waaqayyoo. Akkuma du'a isaatiin isaa wajjin walitti dabalamne akkasuma du'aa ka'uu isaattis isaa wajjin walitti hin dabalamna. Walitti dabalamuun eessaa jalqaba? Du'arraa jalqaba malee du'aa ka'uu irratti hin jalqabu. Nama du'a isaatti isatti dabalametu du'aa ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoos mo'icha isaas hirmaattuu ta'a jedha sagaleen waaqayyoo. Ammas immoo Roomee boqonnaa 8:17 isinii dubbisuudhaaf barbaada. Akkas jedha sagaleen waaqayyoo. Nu ijoollee waaqayyoo erga taanee warra waan hundumaa argatan hin taana. Waan kana hundumaas waaqayyo biraa in arganna. Kiristoosii wajjin erga dhiphanne isaa wajjin immoo ulfaachuudhaaf waan Kiristoos argatu hundumaas isaa wajjin in arganna. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Eessatti itti dabalamna? Dhiphina isaatti, du'a isaatti itti dabalamna. Inni immoo fannoo ta'uusaa walii wajjin ilaalleerra waan ta'eef amma gaa isa kana irratti wanti nu tuquudhaaf barbaannu gadi fageenyaan fannoon amanaa tokkootiif maal jechuudha? Irratti fannifamu gooftaa Yesuus Kiristoosiin dhiphina isaa keessaa hirmaattuu ta'uu jechuun maal jechuudha? Isa jedhu kana walii wajjin ilaalla. Hojii fayyisuu keessaati wanti baay'een cimaan waaqayyoof waan cimaa ta'e tokkoyyuu hin jiru. Garuu ilaalcha namaatiin wanti baay'ee rakkisaadhaaf cimaa ta'e nama cubbuu isaarraa addaan baasuudha otuu inni lafarra jiraatu. Yeroo waaqayyo waan gaarii tokko namaa kennu cubbuu gara biraa nama keessatti uuma kennaan waaqayyo namaa kennu. Yeroo waaqayyo ulfinaan nama ga'u of tuulummaa nama keessatti uuma. Kanaafiyyuu waama waaqayyo godhutu waan gadheetti geeddarama nama keessatti jechuudha. Cubbuun nama keessa waan jiruuf. Kanaaf hojii waaqayyoo keessaati inni baay'ee gadi fagooni nama eebbisuu barbaadeera. Garuu yeroo nama eebbisu hamminni gara biraan otuu nama keessatti hin dhalatin nama eebbisuu barbaada. Kun akka inni isinii galuun barbaada. Kanaaf karaan itti kana hojjetan karaan itti hammina filtarii godhee eebba dabarsuu fannoodha. Nama keessatti waaqayyo yoo kana hojjechuudhaa baate gara eebbaatti dhaquutu hin danda'amu. Namoonni waaqayyoon komatu yeroo hundumaa maaliif hin eebbifamuu dadhabee anuu akkasittiin hin jiraachaa jira jedhu. Waaqayyo garuu hafuura namaa shalagaa hafuura keenya keessatti of tuulummaadhaaf of amanannaan dhalachaa jira taanaan fannoo keessa nu dabarsa waaqayyo. Isa keessan eega darbinee booddeedhaan inni nuyi gamaan eebba mamsiisan qabne eebba rakkinan qabne kan nu argachuu dandeenyu yoo balbala fannoo keessa amanaan tokko darbe duwwaa. Kanaatiif amantoota gara fannootti waama gooftaan. Amma gaa yeroo inni gara fannootti nu waamu rakkinni keenya inni guddaan nummoo dhiphina baqannaa fannoo sodaanna.
Kanaafi sodaa kana kaasuudhaaf mul'ata gurguddaa waa'ee fannoo barsiisuudhaaf dubbachuun keenya baay'ee barbaachisaa akka ta'e amanna. Tokkoffaa Gooftaan Yesuus Kiristoos waa'ee fannoo yeroo dubbatu baay'ee nama dinqisiisa. Akkas jedhe yeroo ani lafaa ol fuudhamu namoota gara koottan wal fudhadha jedhe Gooftaan. Yeroo maal ta'u lafaa ol fuudhamu anatu ol fuudha hin jenne. Sagalee kana ilaaluun keenya baay'ee barbaachisaadha. Namatu ol si fuudha. Isa kanadha Waaqayyo fannoo keessatti kan inni nama irratti hojjechuudhaaf barbaadu. Fannoon maal jechuudha? Yeroo anaaf isin akkuma Waaqayyo nu gaafate dhannee fannoo Kiristoos irra isa wajjin ciifnu namoota gara biraatu isaan fannifne jedhanii ol nu fuudhu. Ulfina kan nu kennu nama gara biraa jechuudha. Nutu ofii keenya yaabbatee ulfina fudhata utuu hin ta'in fannooni iddootti ulfina namni gara biraan nuu kennudha. Yeroo nuyi duunu waan nu ajjeesan se'aniitu ol nu kaasu. Kanaaf eebba kana dhossaa kana baruun keenya baay'ee barbaachisaadha fannoo keessatti. Maal jechuudha? Anatu ofii hojjetata miti Waaqayyotu namoonni akka sannaaf hojjetaniif na godha jechuudha. Lammaffaa yeroo namoonni ol na fuudhan immoo fannifamuudhaaf yookiin immoo fannoo yaabbachuun yeroo hundumaa namoota naannoo sana jiranii ol aanu jechuudha. Loltoonni Gooftaa Yesuus Kiristoosiin dhaaba sana keessatti qabuudhaaf dhufan dalga isa ilaalaa dhufanii qaban. Eega fannoo isa yaabsisanii booddee garuu namni dalga isa ilaaluu danda'e hin jiru. Hundumtuu asii ol isa ilaala ture. Maaliif fannoon yeroo hundumaa pozishinii olaanaa ganama kaa'adha. Waaqayyo kanaaf na wajjin ilma koo wajjin fannifama kanaaf jedha. Otuman jaallatin pozishinii olaanaatti ol si kaasaa. Fannoon dhossaa kana of keessaa qaba waan ta'eef. Ariifadhiin mataa isaa darbee isinii tuquudhaaf barbaada. Tuqaanni lammaffaan inni guddaan waa'ee ol ka'uudhaaf waa'ee namni nuu gochuu sana duwwaa utuu hin ta'in waan guddaatu jira. Fannoo irratti yeroo hundumaa badiisa namni hojjetetu mataa isaa irratti caafamee mallatteeffameetu fannifama. Gooftaan Yesuus Kiristoosiin yeroo fannisanis akkasuma godhan. Maal jedhanii? Mootii Ayihudootaa jedhanii waa'ee isaa caafanii fannoo isaa irratti mallatteessaniitu fannisaniin. Namni darbu hundumtuu maal ilaalaa? Fannoo Kiristoos irratti isa fannifame sana dubbise jechuudha. Anaaf isin Kiristoos wajjin fannoo yeroo yaabbannu badiisa hojjenne jedhanii inni namoonni nu irratti nuu caafan maqaa keenya isa gaarii ta'a. Eebba keenyatu mataa fannoo keenya irratti caafama. Yoo hin duune ta'e garuu isa sana argachuutu baay'ee rakkisaa obboloota. Fannoon wanta inni nu godhu keessaati inni guddaan jibba namootaa irraan kan ka'e inni akkas ofiin jedheera jedhanii nu mallatteessu garuu inni dhugaa jireenya keenya ta'e argina. Fannoo booddee dhugicha akka nuyi jiraannu godha Waaqayyo waan ta'eef. Kiristoos Yesuus mootii Ayihudootaa isa jedhu sanatu fuula mataa isaa irratti mallatteeffameefii ture. Maqaan Gooftaa kan eebbifame haa ta'u. Sadaffaa irratti obboloota koo waan dinqisiisaa Waaqayyo hojjetu keessaati inni guddaan Waaqayyo fannoo irratti ekspoozii nu godha. Ekspoozii nu gochuu jechuun immoo lafa karaa namni baay'een irra deddeeman irra deddeebi'an irratti fannifame jedha sagaleen Waaqayyo. Maaliifi namni hundumtuu akka isa arguuf isa arge sanas gaarii godhee akka inni dubbifatuuf iddoo namoonni baay'een arguu danda'anitti dhaqee fannise. Iddichi akkasitti filatamee ture waan ta'eef. Siifis anaafis fannoo yeroo yaabbannu golatti nu fannisu Gooftaan. Iddoo nuyi filannetti nu fannisu. Dhossaa keenya utuu nuyi jennee qabannuuti fannoodhaa isan sii lakkaa'a haa ta'u adarbu nuun hin jedhu Gooftaan. Namoota gidduutti nu fannise. Namoonni waa'ee keenya akka isaan dubbatan barbaada waan ta'eef. Adaraa waan tokkoon isinitti maal dhagaa? Maaliif Waaqayyo kana godha? Jettanii yoo gaafattan deebii guddaan isinii kenna. Namoonni achirra deddeebi'an ammuma baay'atan waa'ee Kiristoosiitiif inni caafames afaan adda addaatiin caafamee jedha. Afaan Arameekii, afaan Laatiinii,
afaan Giriikiitiin afaan sadiitiin caafamee ture jedha. Mataa isaa irratti mallatteeffamee inni ture. Maal jechuudha? Namoota bifa adda addaatu fannifamuu keenya argan taanaan namoota sana hundumaa irratti influensii akka nuyi qabaannu, gooftummaa akka nuyi qabaannu, fannoo gataa'aa humna akka nuyi qabaannuuf afaan adda addaatiin ulfina keenya caafuu jalqaba gooftaan. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Namoonni baay'een egaa amma rakkinni keenya maal inni fannoo keenya buqqifannee golatti fidachuu barbaanna. Maaliif Waaqayyoo dhibee koo gadi na jalaa baasaa? Maaliif namatti na agarsiisaa? Maaliif waldaan dhibee koo dhaga'aa? Isa jedhu kana ukkaamsachuudhaaf gadi cuukkaanee irra teenya. Kan baay'ee nama dinqisiisu garuu fannootiin mormuu keenyadha. Namni yeroo hundumaa fannootiin yeroo mormuu malakita inni argisiisu inni guddaan isa kana waan ta'eef maqaan gooftaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf egaa gooftaan jireenya keenya keessatti warra kana hundumaa hojjechaatu fannoo irra nu kaa'uunsaa karaa inni itti ulfinaan nu ga'u filtari akkan sila dubbadha. Isa nun barbaachifni hambisaa ulfina isaa wajjin qabaachuun nuuf ta'u keessa kan ittiin gallu karaa Waaqayyo qopheesse malee fannoon kan ittiin mormaniif kan ittiin lolanii nagaa adeemi jedhan miti. Kanaaf gara fannootti nu waama gooftaan kottaa jedhee dubbate. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kana egaa obboloota koo amma dhossaa guddaan har'a ayyaanaaf yeroo qophoofnu wanta nu ilaaluun nuuf ta'u. Ammam itti qophooftanii jirtu laata fannoo kanatti? Fannoon Kiristoos Iyesuus kan inni irratti du'e duwwaa otoo hin ta'in fannoon an Kiristoosii wajjin kanan irratti dhaqee du'e akka inni ta'e sagaleen Waaqayyoo dubbata. Phaawulos garbichi Waaqayyoo akkas jedhe waa'ee dhossaa kanaa yeroo dubbatu Galaatiyaa boqonnaa 6 irratti. Fannoo kana irratti jedhe biyyi lafaa anaaf fannifamteetti. Anis immoo biyya lafaatiif irratti fannifameera. Kana booddee waan olirraa gaafannu waan tokko hin qabnu jedhee dubbata. Namni Waaqayyoo dhugaatu galeef obboloota. Fannoon wanta ilmi Waaqayyoo irratti rarra'uu isaatiin naa raawwate duwwaa otoo hin ta'in har'a mallattoo fannoo qabnaa laata? Fannoon mormatti rarraafamee geexiidhaaf kan kaannee deemnudha moo dhuguma mallattoon sun dugda keenya irra jira obboloota? Mallattoo fannoo waan hin qabuuf adaraa nan gidirsiisinaa jedhe Phaawulos namni Waaqayyoo. Ani Kiristoosii wajjin madaa'uudhaaf mallattoon qabaa. Akka isaan fannoo yaabbadhee jiraate nan gidirsiisinaa jedhe. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Amma gaa Waaqayyoo mana isaa maal gochuu barbaada? Waldaa isaa maal gochuu barbaada? Waldaa fannoon keessatti simatamu gochuu barbaada. Namoonni iddoo isaan itti isaa wajjin dhaqanii keessatti du'an gochuu barbaada. Waldaa akkasitti geeddaramte jiraachisuu barbaada. Foontuu moo'ee waldoota keessatti haqa. Isa Waaqayyoo addaan baasuudhaaf barbaadutu tajaajiltoota wal kaasee iddoo gara biraa galu kaa'ee jira obboloota. Hin gadda Waaqayyo. Waa'ee fannoo Kiristoos otuu lallabnuu nuyi fannoon beeknu. Waa'ee namaa du'uu isaatiif misiraachoo otuu dubbannu nuyi isaa wajjin hin duune. Gooftaan Yesuus Kiristoos garuu haqa si waama. Ati ofii keetii fannoo kee baadhuutii na booddee kottu jedhe. Maqaan gooftaa kan eebbifame haa ta'u. Namoonni mallattoo fannoo qaban hundumaa fayyina namaatiif yaadu. Jireenya isaanii dabarsanii jireenya gara biraatiif yaadu. Waaqayyo kanatti nu waameeraa kottaatti galla. Gooftaan isin haa eebbisu.